Humna oomisha indaastirii guddisuun oomisha biyya alaatii galu kan biyya keessaan bakka buusuuf xiyyeeffannoo mootummaan damicha irratti kennee hojjechaa jiru cimsuuf ministeerri indaastirii bara 2014 sosochii Itiyoophiyaan haa oomishtu jedhu eegalchiisuun ni yaadatama. Kanaanis rakkoo damicha irratti mul'achaa ture furuun bu'aa fooyya'aan argamaa jira. Obbo Baqqalaa Sabsibees damee kana irratti bobba'uun maashinii bilookeettii ittiin oomishan hojjechuun akkasumas maashinicha gabaaf dhiyeessuun cinatti bilookeettii oomishuun sadarkaa gadi aanaa irraa ka'anii mul'ata guddinaaf qaban milkeessuu dubbatu. Hojiidhaaf yaadan qaba garuu guyyaa guyyaatti hojjedhee argachuudhaaf guyyaa guyyaatti eenyummaa koo geeddaruudhaaf boruuf jedhee har'a hojjechuudhaaf yaada guddaan qabaa ture keessi koo yaada guddaa qaba hojjechuudhaaf. Oomisha alaa galu kan biyya keessaan bakka buusuuf xiyyeeffannoo addaa kennanii hojjechaa jiraachuu kan himan obbo Baqqalaan maashinii bilookeettii oomishuuf biyya Turkiitii galaa ture hambisuuf akkasumas gatii madaalawaan gabaaf dhiyeessuuf hojjechaa jiraachuu dubbataniiru. Warshaan bilookeettii oomishu kun inni kun biyya Turkiitii dhufa. Gatiin isaa miliyoona 8 dhufa kun. Biyya alaati yeroo dhufu nuyi asitti hojjannee garuu miliyoona 3 gurgurra. Kanaafiyyuu maashinii kana yeroo hojjannu nuyi namootaaf waan baay'ee uumneera. Tokkoffaan doolaarii akka hin baafne doolaariin akka hafu taasifneera. Lammaffaan sibiila biyya keessatiin akka hojjetamu taasifneera. Sosochii Itiyoophiyaan haa oomishtu jedhu erga eegalee rakkoolee damicha mudataa turan furuuf sadarkaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee hanga gadiitti hordoffiin taasifamaa jiraachuu kan himan obbo Baqqalaan rakkoo bakka hojii qabaachuu himaniiru. Bakka hojii mijataa yoo argatanis lammiileef carraa hojii bal'aa uumuu akka danda'an eeraniiru. Amma kan sibiila nu wajjin hojjetaa jiranii 10 amma 20 nu wajjin jiru. Bolokkeetti hodoo hojjennee garuu 50 amma 60 hojjisiisuu hin dandeenya ijoollee. Tokkoffaan amma bolokkeettiin kan dhaamateef iddoo nutti dhiphateeti. Lafti isaa dhiphaadha akkuma argitan kana. Lafa bal'aan barbaadan jira. Amma lafti natti bal'ate jedhee too hin dhaabanne. Kiraadhaanis haa ta'u maaliinis haa ta'u lafa bal'aa barbaadan jira. Gaafa lafa bal'aa argadde ijoollee baay'ee waxaatota baay'ee qaxareetoo hojjisiisuu hin danda'edheen yaada. Lammiileen dhaabbata obbo Baqqalaa keessatti carraan hojii uumamee fi hojjechaa jiranis hojii argataniin ofirra darbanii maatii isaanii gargaaraa jiraachuu dubbataniiru. Faxaarii karaddaany የራሴን ነገር ከፍቼ waaqayyo yoo na gargaare anis hojii mataa koo uummadhee lammiilee biroofis hojii uumuuf nan hojjedha. Anis amma waanuman asirraa argadhuun ofii koo fi maatii koo jiraachisaa jira. Kanaa ol hojjedhee of jijjiiruun barbaada. Carraa hojii baay'ee nu uumaniiru. Nutis kanumaan maatii keenya bulchaa jirra. Oomaas arganneen እና ammas bakka isaan hojii baay'ee waan carraa bal'aa nama gara fuulduraatti nama uumuudha. Yaw bakka dhabuudha tokkoffaa hanqina bakkaati. Otuu bakki jiraatee agam amma akka of jalatti qabatan hojii uuman kun beekamaadha. Sosochii Itiyoophiyaan haa oomishtu marsaa jalqabaan rakkoowwan bu'uuraalee misoomaa indaastiriiwwan 581 hiikuudhaaf karoorfatanii hojiitti galuu kan himan itti aanaan itti gaafatamaa waajjira hojii intarpiraayizii fi misooma indaastirii kutaa bulchiinsa magaalaa Akaaqii Qaallitti obbo Wandimmuu Qajeelaa kanaanis rakkoowwan hedduun furamuu himaniiru. Rakkoolee babal'ifannaa bakka hojii gaafataman hiikuufis hojjetamaa jiraachuu dubbataniiru. Alergee kan babal'isan kan biyya keessatti galan immoo kan nuuf hir'isan addaan hundee jirra jechuudha. Kanaafuu kanaaf socho'aati jirra qaamaan 24 kan ta'an galchanii jiru inni ilaalla hundi kan dhiyeessu hundaaf ilaannu sababa isaa resoursiin limitidii murtaadhaa jechuudha qabeenya qabnu fedhii jiru bu'aa fiduun wal madaalchisnee kaawunsilii walii galaa ilaallee hindeeggarraa jechuudha. Kan lammataa investimentii warra hojiirra jiran warra investimentiin hojiirra jiran wal qabatee haaluma kanaan ilaallee nurraatti kan barbaachisu akka waajjira keenyaatti deeggarsa barreessuudha. Deeggarsa qaama barbaachisuuf barreessinee fi karaa isaaniitti fayyadamuu danda'anii irratti hojjenna jechuudha. Carraa hojii akka kutaa magaalichaatti ji'oottan salgan darban keessa lammiilee 25,000f uumame keessaa dhibbeentaan 60 ol damee oomisha indaastiriin ta'us obbo Wandimmuun eeraniiru. Carraa hojii uumuu wal qabatee olmoos carraa hojii uumne 25,000 ta'u keessaati parsantaa 60 fi isaa ol qacarriidhaan qaama misoomaa kana keessatti kan uumnedha jechuudha. Kanaafiyyuu kunis ga'een isaan mootummaadhaaf yookiin lammiidhaaf hojii uumuuf qaban guddaadha. Waliin taanii hiikuu irrattis wanti jiru gaariidha jechuudha. Carraa hojii damee oomisha indaastiriin uumamu caalaatti dabaluuf karoorfamee hojjetamaa jiraachuus himamee jira.